Yoyyaa ashomaar kafuuni akkam jirtan ordoftoonni hawwishoo bakka jirtanitti nagaan rabbii isin haa qaqqabu isiniin jecha baga yoona geessanii egaa har'a waan qabadhee dhufee innis dhimma sirba artist keekiyyaa badhaadhaa ilaalchiseeti. Haala yeroo ammaatiin yookaan ilaallu taanee kan riikardi cabse yoo ta'u namoota hedduu boochisee jira, namoota hedduu watwaachisee jira. Sana ilaalchisuudhaan namoonni tokko jechoota isaanii madaallee yeroo isaan itti darbachaa turantu argaa jira sirbichisi dha'i jala kan jedhudha. Egaa haala amma ilaalchisuun dhuguma soba jechuu barbaadanii isa jedhamuun dubbachuu barbaade dhufe innis oppidoodhuma kaleessaa Oromoon ummanni Oromoo tiksee aangoo itti baaseenti har'a ummanni Oromoo dararamaa ajjeefamaatti jira sun soba miti jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa ergaan inni saba isaatiif dabarse waan wayitaawaa fi artistii sabaa kan jedhamu tokkorraa eegamudha jechuudha. Kana ilaalchisuudhaan warreen abbaa garaa jechoota hin taane jechoota namarraa hin eegamne jechoota namummaa namaayyuu hin madaalle kanneen darbatantu jira jechuudha. Fakkeenya yoon fudhadhee isaan keessaa obbo artistii jedhamu obbo jedhamu Abtaamuu Lamuu waan si jechuu barbaadu yoo jiraate hiyyummaan rakkinni uumamaan kan namaaf kenname miti si galee dhaloota miti hojjettee jijjiiramtaa keessaa baamas namni inni har'a jechuudha addunyaa bitu gadi kufee rakkachuu danda'a inni har'a rakkatee harka namaa eeggatu immoo bor addunyaa kana bituu danda'a kana hubadhu jechuu barbaadeeti maaliif ilmi namaa rakkoo keessatti hafa miti hin jijjiiramu. Sigale sirba keekiyyaa irratti wanta ati jette keessa ilmaan isaa maatiin isaa haala isaan keessa jiran isaan gargaaraa jette soo garaa dhaabbitamuu qaba eenyummaa isaa gurguree maatii isaatiif ijoollee isaa jiraachisuu qaba jettaati. Yoo ati eenyummaa kee gurgurte yoo ati ajjechaan haadha kee irratti gahaa jiru ajjechaan uummata Oromoo irra gahaa jiru buqqaatiin uummata Oromoo saamichi uummata Oromoo homaa tokko sitti hin fakkaanne lafa kaaree 200 kan hin caalle yoo sitti kenne yoo bakka itti banattee raawwattee akka itti barbaadde jiraattu sii kenne yoo bakka itti irratti waggoota meeqa kan biyya alaatti hojjechaa turte dhattee biyya kee keessatti irratti dalagattu yoo inni siif kenne biyyuma abbaa keetii dabarsi yoo inni siif kenne bakka ati maal jedhee kan si ibsu yoo hin beekan so kana namummaan kana saba ofiitiif dhukkubsachuun kana saba ofiitiif yaaduun tarii yoo sana sitti fakkaate ilmi namaa inni beeku inni fageessee yaadu inni kaleessa mirqaanaadhaan hin deemne nar'as mirqaanaadhaan hin deemne waan godhu beekaa jechuudha. Dantaa waan xiqqoodhaa fi hin sobamu waan xiqqoodhaa fi hin jedhu jechuudha. Ilmi namaa kan hin rakkatin hin jiru. Atis rakkattee darajaa har'a geesse. Har'a bakka har'a jirtu irraa immoo gadi bu'uu dandeessa. Sana uumaa kee qofatti booy akkasii tursiisuuf. Akka ittiin hin hafu ilmi namaa. Atu dhuguma namummaa qabaatte keekiyyaa qeeqe. Sababni isaa mootummaa har'a lafa sii kennee bakka sii kennee raawwatee akka barbaaddu akka taatuu fi si bobbaafateetti bu'e waan ta'eedhaa fi ergaa sana irratti uummataaf sagalee ta'e waan ta'ee fi uummataaf sagalee ta'e jechuun immoo mootummaa kee irra rakkootu gaa waan ta'eedhaa fi sun si dhukkubsee jechuu dandeessa qeequu dandeessa waan barbaade jechuu ni dandeessa. Garuu akkamittiin ati ilmoo namaa taatee akkamittiin maatiin isaa rakkatanii jiru ijoolleen isaa haala gaarii keessa jiru mee sana gargaaraa mee otuu ilma si atis bar rakkoo sana keessaa baateetu laga ceetee dhattee argatte inni sin argata hojjete bor jechuudha si galee ilmi namaa rakkoo keessatti hafee hin jiru. Sittimu ammoo mucaan hiyyeessamti maatiin isaas hiyyeessamti dhaboomti sababni isaa maaliif beekta sammuu bilisaa qaba waan ta'eedha sammuu gabrummaadhaaf hin jilgeenfanne sammuu atuu gabrummaan qolee isaarra jiru utuu abbaan barbaadee itti fincaa'u jilgeenfatee raawwate garaa isaatiif hin jiraanne qaba waan ta'eef sammuu qulqulluu qaba waan ta'eef inni sooressa caaludha. Sittimu hiyyeessi kan utuu haati isaa ajjeefamtu utuu obboleettiin isaa gudeedamtee mukatti fannifamtu utuu abbaan isaa utuu qe'een maatiin isaa ollaan isaa qe'ee isaanii irraa buqqa'anii
daandii irratti godaana irratti daandii irratti gatamanii jiranii ol galee raawwate qaama ummata isaa qaama haadhaaf abbaa isaa ajjeesaa jiru qaama obboleessaa ajjeesaa jiru qaama obboleettii isaa umrii waggaa 8 hin guunne gudeedee akka seenni ni manneef immoo mukatti fannise deeggaraa jirutu hiyyeessa obboleessu sitti ne maatiyan ani dhugaa dubbachuu hin fedhin ture waan akkasii jesti garuu sammuun namni hiyyeessi kan jedhamu nama sammuun hiyyoomedha sii galee ati immoo nama sana keessaa tokko natti fakkaatte sitti ne maati keekiyyaa maatiin isaa rakkachuu danda'u itti wajjiniin hin dhalanne tarii maatiin isaa kaleessa qabaatanii darbaniiru rakkachuu danda'u bor garuu ni argatu kanan shakkin sababni isaas tokkon namaa namni rakkoo keessa hin darbin hin jiru kan argates kan hin dhabin hin jiru kan dhabes kan hin argatin hin jiru sitti ne maatiyan ati garuu har'a sammuun kee waan hiyyoomeef sammuun kee waan du'eef irbaata raqaa nyaachaadhatu har'a jiraachaa jirta kan sammuun hiyyoomes maaliifan akkasiin jedhe beektaa oromiyaa dhaqe jette begii dhaqe jette kibba dhaqe jette dambidolloo dhaqe jette eessa dhaqe jette oromiyaa keessa dhatte garuu haala uummanni oromoo keessa jiru atu ilaaltu atu haala uummanni oromoo keessa jiru atu ilaaltu sagalee saba keetiif ta'urra isa saba keetiif sagalee ta'ee jecha hin taane jecha ilma namaa tokkorraa namummaa nama qabu tokkorraa hin eegamneeni waan arrasiteef ati nama sammuun hiyyeessaati siin jedhe kanaaf akkasiin jedhe beekte sababni isaa namni atu argu jaamu namni atu dhaga'u duudu isatti hiyyeessa jedhama sababni isaa sammuun qabu qaba keekiyyaan garuu sammuudha qaba rakkoo maallaqa rakkoo dinagdee qabaachuu danda'a innis ta'e maatiin isaa si galee garuu sammuun isaa sooressa sababni isaas miidhaan maatii isaa irra gahaa jiru miidhaan saba isaa irra gahaa jiru itti dhagaame namummaa waan qabuuf ilmoo namummaa waan qabuuf saba isaatiif sagalee ta'e saba isaatiif haala uummanni isaa keessa jiru sana ilaalee obsuu dadhabnaantu ergaa saba isaatiif dabarsee jechuudha inni sooressa hiyyeessi garuu isa kam irra deebiinsitti hima hiyyeessi isaa utuu sabni isaa gidirfamu utuu sabni isaa ajjeefamu utuu sabni isaa hidhamu utuu sabni isaa sababa eenyummaa isaatiif sababa oromummaa isaatiif sirni daguggaa sanyii irratti raawwachaa jiru fakkeessee jireenya isaa qofa jiraachuudhaaf garaa isaatiif waan barbaadu waan argate qofaadhaa fi qaama saba isaa ajjeesu deeggaru garuu rakkoo saba isaa awwaalu isa hiyyeessi isa gantuun isa kan saba gurgurate Joosiif galatee yaa jamaa gaafa dubbannu lakkatii qabaannu akkaataatti dubbannu namummaa qabna qeeqee akkaataa qaba sii galee dubbiinis akkaataa qaba sitti ne maatii gaafa dubbannu maal akka dubbannu maaliif akka dubbannu nama qeequun dura of qeequun keenya dirqamaa bara an kan na ajaa'ibu jechuudha akka jabduutti gaafa akka istiin gadi baanee raawwanne akka jabduutti dubbannu sammuudhumti keenya nun ceepha'u maaf sammuu keenya nun ceepha'u dadhabaa maaf namummaa dhabnaa bari hiyyummaan gadi namummaa dhabuudha bari hiyyummaan gadi namatti quba qaboo osoo hin taane quba meeqan ofitti qabaa jira jechuudha bari hiyyummaadhaan gadi nama arrabsoo osoo hin taane nama hamileedhaan dadhabina isaa laallee hamileedhaan tuquu isaarra anaanoo namni maal laan jedhaa jennee yaaduu dadhabuu keenyaa bara hiyyummaadhaan gadi si galte
obboleesso obboleetti inni guddaanis ni xiqqaanis dubbachuun dura waan dubbannu sana ilaalu. Ani eenyu jennee of ilaalle baay'ee gaariidha. Ani eenyu maalin gochaatti jira? Amma akkasitti Oromoo jenne walitti waamamnamti. Bar ilmi namaa tokko haala fedhe keessa jiraatu faayidaa fedhe fajilgeeffatu garuu gaafa eenyummaan isaa sarbamu itti dhaga'ama bar. Gaafa sabni isaa miidhamu itti dhaga'ama bar. Yoollee saba isaa sana gargaaruu baate dantaa koon dhabaa yoo saba isaa sana gargaaruu baate afaan qabate ta'a bar. Sun iyyuu gargaarsaa bar. Garuu arrabni baree utubaa tasaasasa jedhan sana waan ta'eedhaafi baanii himimsinaa jechuudha sii galee. Sababni isaa ittiin kaffallu kaa neetti bilisaatii akka barbaanne dubbannaa of qoxxobuu hin dandeenyu sii galee. Maalin dubbachaa jira? Wanti dubbadhu kun maalii jechuu hin dandeenyu bara. Moo akkaataa qeeqaati sin hirkaa badee sijjamar sirbi kee kiyyaa koo waan ittiin qeeqamu hin qabu bar. Waan ittiin qeeqamu hin qabu bar. Kan dhumaatti jiru Oromoodhaa bar. Kan qeessaarraa buqqaatti jiru Oromoodhaa bar. Kan qeensaa saba nama biraatti darbee gurguramaatti jiru Oromoodhaa bar. Kan Oromiyaan cicciramaatti jirtu kan lafa Oromooti bar. Si galtee? Maarree saba ofiitiif sagalee ta'uun, saba ofiitiif iyyuun, saba ofiitiif dhugaa jirtu himuun, saba ofiitiif waan inni ta'aa jirtu yaadachiisuun cubbuudha. Gantummaadha. Gantummaan isa kamtu gamtummaa ta'ee gantuu ta'ee isa kamtummoo fira ta'ee isa kamii gantuun. Ani kan biraan na dhibu warra jala deemee harka rukutu fayyada. Si galtee? Garuu gantuudhaaf harka rukuta waan ta'eedhaaf si galtee. Utuu beetti utuu namummaa sitti dhaga'ame kalees meeqoo qabsooti kaleessa gochaa turte isa kamiidhaaf maaliif gochaa turte? Qoyme bara ati qabsoo gochaa turte Oromoon miidhame moo bara kana caalaa miidhame? Obbolees Oromoon nagaan bahee galaa jiraatte, Oromoon nagaan jiraachaa jira, gammadee jiraachaa jiraatte, saba hundumaa dubbiseeraa jette. Erebaak dubbistee dhugaa hidhime. Kanaaf maal sii goonuree? Oromoo ati nagummaa isaa nutti maa jirtu kan biraatu jira? Sabni Oromoo ni nuti beennu bar. Qeesaa irratti waaroo salphinaa baate takka akka bar bulchiinsa kolonel Abiyyi Ahimad salphate beekaa Oromoon. Oromoon nuti maa jirtu isa kamiidha? Oromoon nagaa argate isa kam? Inni baadiyyaa kaabaa kibbaati nagummaa isaa nutti maatti jirtu. Bar Oromoon Finfinnee keessatti kan inni ajjeefamaa jiru, kan inni hidhamaa jiru, kan inni saamamaatti jiru, kan inni akka sabaatti cunqurfamaatti jiru, kan inni gaafate deebiin arganne, deebiin gaaffii isaati kan inni rasaasattaa jiru Oromoo. Inti isa kamiidha Oromoon nagaa nutti ibsitu? Faayidaa naguma kan nama gooti. Irbuu sin kaleessa seentan sana, qabsaan sin kaleessa hoggootan sana, irbuu naguma kanatti dagatama. Atoo fi irbuu qabda. Atoo fi saba keetiif waadaa seente qabda. Atoo dhuguma saba keetiif qabsoofteetta. Bar waadaan ikkoo hin nyaatamu. Bar waadaan ikkoo hin haalamu bar. Jettee gaafa dubbannu maal akka dubbannu maaliif akka dubbannu illee of ilaala. Faayidaadhaaf jiraadhu. Yoo namummaa hin qaban namummaa hin qabnetu dantaa isaatiif jiraata waan ta'eef jiraadhu dantaa keetiif. Garuu gaafa namaa waa jettu tokkoffaa qeeqaa fi arraba adda baasa. Lammata isaa nama arrabsuuf iyyuu dursa an maal jedhe namni na arrabsa jedhe adda baafadhu. Nama namummaa hin qabnetu miila dhoqqeetiin nama keessa jechuu barbaada. Sii galee
hanga namaan geessu cabsa namaan teessu jedha Oromoo. Obboleessoo ammas irra deebiinsitte ati nama sammuun kee hiyyoomaa waan taateef sammuun kee waan hiyyoomeeftu rakkattee waan jirtuuf rakkoo sammuu waan qabduuftu rakkina kee kiyyaa fi maatii isaa nutti himte akka nuti gargaaru rakkoo uummanni gargaaru dubbatte. Sababni isaa ati rakkoon qabdu waan ta'eedha. Ati rakkoon kee keessan ati rakkoo sammuu qabda. Hiyyummaa sammuu qabdaati. Hiyyummaa sammuu immoo namnis nama gargaaree keessaa nama baasuu hin danda'u. Hiyyummaa sammuu si galee dooktorri hiyyummaa sammuu yaalus hin jiru addunyaa kanarra. Keekiyyaan garuu sammuu sooressa qaba. Sababni isaa sammuu yaadu, sammuu xiinxalu, sammuu quuqama qabu, sammuu fageessee yaadu. Har'a haati koo as teessee asitti yaadaniiti as taa'e gama sanatti yaadi jette si galee. Sammuu as taa'ee har'uma nyaatee buluudhaaf yaadu osoo hin taane sammuu fageessee yaaduu qaba. Sammuu ofii isaatii nyaatee buluu fedhu qofa osoo hin taane sammuu ofii dhiisee saba isaatiif jiraachuu qaba. Kanaaf tiyyi maatiin isaa yookiin ijoolleen isaas rakkatan malee akka keetuu garaa bal'ate utuu garaa bal'aadhaa fi waanuma argaa ofitti haru qabaateeti innis rakkatu ture. Har'a akkuma kee kanatu warra akka saba isaatiif sagalee ta'anitti ol bahee raawwatee bulgaa ture si galee. Gaafa of keessaa baastanii bakka itti of keessaa bulgaatan illee ni jedhama please. Sababni isaa namni inni gaafa isin bulgaatan isin ilaalu tokko isin duukaa bulgaa waan ta'eedhaaf jechuudha. Nama sanaaf respecti qabaadhaa please gaafa bulgaatan gaafa of keessaa gannaxan. ለማንኛውም ስትነማቲያን ለከቲ ቀባዳ ጋፈ ዱበቱ ዱርሳ ከኡምሳ ከሌሳ ላይ አሞ ሲያሰ ደገርተ ዮኬ ሲያሰ ፈተ ደገሩፍ ምርገ ቀብድ አቲ ቀብሶ ኡመታ ኦሮሞ ገንቴ ፋቲ ኡመታ ኦሮሞ ገንቴ ፊ አቲ ኡመታ ኦሮሞ ረቲ ሽራ ደደዴፍ አቲ ወር ሽርቶታ ወጅን ሂሪርቴ dhugaa uummata Oromoo ukkaamsiteedhaa fi Oromoon bilisoomuu hin hafu. Dhugaan Oromoo haguugamee nafu. Hin turti malee hinuma ifa baati. Ni turra malee ni urraa jette boombiin si galee. Tarii warri har'a waliin hiriirtee dhugaa uummata Oromoo awwaaluudhaa fi halkanii guyyaa sirbitu kuni ni kufu. Boru yookiin waliin kuftata yookiin qofa dhaabbattee haftata si galee. Akka muka baalirraa harca'etti. Garuu inni har'a haala fedhe keessatti iyyuu uummata isaa wajjin dhaabbate gaafa sana akkanis caalu beeki. Har'as si caala. Jiraan abbaa barbaadde wajjin abbaa barbaadde deeggar. Garuu dhugaa sabaanaalin. Gaafa namaan jettu namni maal naan jedhe jedhiitii yaadu si galee. Kanuma sitti mu barbaadde. Yoo qorichaa isa funyaan mirgaa isa funyaan bitaatii jedhan si galee sutti namaati. Kanuma jechuu barbaadetanii hordoftoonni Hawwii Show subscribe godhaa nu hordofaa. Yoo dogoggore na of kalchaa isiniin jechuun barbaade. Sababni isaa abbaan fedhe qabsoo fedhe deeggaruu danda'a. Abbaan fedhe dhaaba fedhe deeggaruu danda'a. Mirga isaati itti fakkaateera taanaan. Garuu akkan dubbadhu kan na godhe akkan keessatti dubbadhu kan na godhe sababa keekiyyaan sirbeef qofa sababanni sagalee saba isaatiif ta'e booda keekiyyaa qofa miti booda nama biraatiinis jedhamuu danda'a jedhamaa jiras si galte. Just garuu gaafuu waa jennu nama tokko waa jechuun dura anaan maaltu jedhama jechuun barbaachisaadha. Dhiifama mana of kalchaati gaafa shinti beetii dhaxxanii bar gara galtanii ilaaltanii bishaanitti naxxanii shinti beetiitti bar inni baadiyyaas
caakkaattis dhaqeeshin tibeetii haa taa'u taa'ee baalarra buusee deemaa bar moo bakkeedhumatti of keessaa baasee deemaa akkasitti yaadaa please callisanii of keessaa hin baasinaati kanatti akkan dubbadhu na godhaanaan hiyyummaan dhaloota miti ilmi namaa kamiyyuu gaafa dhalatu hiyyeessa ta'een dhalanne sii galee hiyyummaan ni godaanti ni darbiti qabeessi akkuma jalqabarra dubbadhe inni qabeessis ni ijoomaa inni dhabeessi hiyyeessis immoo ni durooma sun guyyaa isaa eega garuu sababa sagalee saba keessanii taataniif sababa eenyummaa keessaniif dhukkubsattaniif haga kana dubbachuu jechuun gadi bu'uu dhugaan sinin jedhe ani bakka ani dhiifama naa godhaati baay'ee sadarkaa ofii gadi buusuu jechuudha sii galee Oromoo na gargaaru haadhiisu amma mucaan kun bor sadarkaati geesseen olitti ga'uu danda'a. Ati nyaata sadarkaa kana laphee dhibdee intini qabattee akka waan birqee ta'e marii konkolaataa qabattee odeessaa deemtu bor harka isaatti yoo kuftee maal jetta isheenis hin qabatu. Gaafa siyaasa deeggartanis akkamitti deeggartan beekaa. Please. Gaafa immoo mormitanis akkatti mormitan beekaa. Yeroo tokko tokko waan hin argu keessaa namoonni baay'een jechuudha irra caalaan namoota ilaali waan ati deeggartu sana hin fedhan yaadaan mormuurraa waan ati deeggartu sana akkaataa silaa siyaasni barbaadduun mormuurraa maaliif godhu dhufanii raawwataniitu dadhabina keetiin si arrabsu jechuudha isaan immoo warra akka Habtaamuu Lamuu kan amma yaada isaatti inni siyaasa sakansaa deeggaraa jiru kana siyaasa biltsiginnaa ol kaaseetu siyaasa isa kan sagalee uummata isaatii immoo gadi qabu isaati. Kekiyyaan siyaasa kam keessaa iyyuu bilisaa artistiidha. Artistiin kan sabaati akka sabaa tokkotti akka artistii sabaa fi ilma sabaa tokkotti saba isaatiif sagalee ta'ee haala uummanni isaa keessa jirudha ol baasee dubbate. Waan balleesse hin qabu. Just garuu Habtaamuun qeeqa fakkeessee rakkina isaa maatii isaa fuudhee ijoollee isaa maaloo jedhee waan isarraan eegame waan nama tokkorraa iyyuu hin eegamne dubbatee jechuudha. Kan isa fakkaatan hedduutu jiru. Yaadaan mormurra dadhabina namni tokko qabu sanaan seenanii kanneen nama arrabsanii fi waan qabsoon isaanii samaayitti ol bahe sanaa fi beekumsa isaaniitti fakkaatu jechuudha. Sun beekumsa miti bara. Inumaayyuu sadarkaa dur qabduu fi xinnoodhuma ishee namni si jalatti qabee jiru sana of jalaa hillim gootee lafatti gannaquudha si galte. Gaafa nama qeeqxanis akkatti nama qeeqxan bara. Gaafa mormitanis akkatti mormitan bara. Siyaasa kamiin iyyuu. Deeggarii mormi. Jasti garuu akkamittiin akka deeggartuuf akkamittiin akka mormitu bari. Callisteedhuma arraba dhundhuma meeqa gad baasanii of keessaa waan garaa keessa jiru hundumaaf keessaa balaqqamuun beekaadhaa fi beekumsa miti. Si galee. Dabeessa qofaadha kan waan argu of keessaa gad naqu. Kanaaf hin dubbadhe yoon dogoggorina of galchaan isiniin jedha nagaanaaf ta'a qophii biraadhaan walitti deebinaa nagaan.